dubbachaa jirtu waan isheen jette jechuudha. Maal jette akka yuutuubaraatti na kabaji sinan gafa waan ta'eef ati umuriidhaan na hangafta garuu immoo akka nama yuutuubiirra dalagu tokkootti sinan gafa. Kun jechuun maal jechuudha? Subscribing kiyya guddaadha. Akka subscribing kee xiqqoodha. Gita kee barbaadadhu naan jechuu seetii jechuudha. Ani subscribe namanu sijamar. Subscribe hin amanu jechuudha. Subscribe guddaa qabaadhu, subscribe xiqqaa qabaadhu. Ani nama kan hin jaalladhu namummaa isaati malee amala yookaan immoo bifa yookaan immoo qabeenya miti kan nama jaalladhuuf jechuudha. Isa umuriin naa gadiis, isa umuriis naan oliis, isa qabeenya narra guddaa. Amma maal jetti? Ani moodelistiidha jette. Ati immoo furdoodha. Sheeppiin qabdu sheeppii kee eeggattu naan jechuu seetii jechuudha. Ani biyya kanatti sheeppii eeggachuun barbaadu jechuudha. Gaafa biyya koo galee akka barbaade mana fira kootiin naqaa, waamicha naqaa, ollaa koo bira dhiqee budhaa maal jedhaa sheeppii kiyyallee akka barbaadetti uffata kiyya uffadhee eeggachuu nan danda'a. Biyya kanatti immoo ruuzii nyaadhaa. Ruuziidhaan makaronaadha kan hin nyaadhu. Sheeppii eeggachuu gonkumaayyuu hin danda'u. Akka keessanii yeroo tokko biddeen hin nyaadhu, yeroo tokko firaafirii adda addaa nyaadhu jechuun mana jaarsaa fi jaartiin dalagaa hin jiru. Qoonqoon ruuzii jira jechuudha. Yeroo hundumaa ruuziidhaa fi makaroonaa jira. Isa immoo lubbuu kiyya eeggachuu fi shitti nara. Nan nyaadha ganamas guyyaas ittuma nara. Maaliif hin dhukkubsadhu? Mana qorichaa dhaqaan jiru qoonqoodhaan hubamee jechuudha. Takka mana qorichaa nan ergiin biyya kaa dhufee alhamdulillah hoggamee waggaa 7 hin dhukkubsanne maaliif jenna waa margadhee ta'aa deema. Waa margadhee fudhachaa deema. Dan dhukkubu jechuudha. Kanaafuu atuu moodelistii jettee mormi si keessaa yaate nyaadhu amma jirtutti. Ulaa cufadhee dhufe hordoftoota kiyyaa ijoolleen arabaa takka hin wacci ijoollee mana kanaatittu chaanaala kiyyaa adabbiin irra keessisee assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Sabboontu dhuguma ruuzni quufsee ruuza quuftee funyaan hin deebee badoo tana aannan re'ee jira, aannan gaala jira, needoo haliiba harceesan isa san dhuydi beektanii kanaa wajjin hedduu takka quuftee jechuudha. Jireenya namaa keessatti xirqim jettee sanuu jireenya Itoophiyaa jireenya warra Itoophiyaa kafiifuu jiruun gaaza itti jette keessa buutee jirti. Efiin isiitii riyaala walitti haate 2,500 hin dalagaa, 2,400 hin dalagaa. Maa nutti himta 2,300 2,400 feetu 3,000 yoo dalayde jireenya faayoo keessaa bahe faayoo miskiina. Hamma sabboontu waan atitti jirtu waan sirriitii miti. Haadha eebbootii wal loltee, faayoo wal loltee, abbee loofii wal loltee. Eenyutu si afeere? Nutillee waan duraan nu gargaaraa turte hunda gadi yaastee jechuudha. Jawwaallee kiyya kana, daabni kiyya kana. Daaba yoo bitatte margoota nutti agarsiista. Nuti akka kan keetitti gowwaa miti miidiyaa irra finnee daaba keenya hin agarsiisnu. Gaafuma biyya keenyatti gallee amma ati gaafa galte lubbuu keetiifuu sodaadhaa beekiga. Maaliif jennaan daaba kana guutuu baadhattee mormatti kaayyattee yooti bakka tokko dhayite jireenya Itoophiyaa kaqaala'e jaarsi kan kee amman tana namoonni baay'ee nama si fuudhuuf abbaa manaa kiyya wal lole jettee miidiyaa irratti baaftee himte. Daaba kanan qaba jettee miidiyaa irratti baaftee himte. Makiinaan bituu deema jettee miidiyaa irratti baaftee himte. Ati amma ati ani faayoorra daa'imaa jechuu barbaadda ree faayoon chaanaala yoo sirra guddoo taate ati dhuguma faayoorra umriin kan kee xiqqaadha ani umriin kiyya faayoo irra xiqqaadha jechuu barbaadda. Mucaan kan kee guddaa taananii meeqanii deengadda biyya arabaa kanan fidaa waraqaa hojjechiiseefiin biyya arabaa fiduudha jette. Kalaas ati haadha mucaa guddaa saniitii nuti hundaa'u nu dursitaa jechuudha umriin. Kanaafiyyuu sila namni guddaa waan nama guddarraa bareedu dalaga. Mana arabaa keessa ruuza quuftee, haliib needoo quuftee, aannan re'ee, dhadhaa re'ee kana kubziin xafaxaftee nyaattee, kubzii bor ajjantee xafaxaftee nyaattee argan jira. Kubzii tokko ati haphistee akkanatti eelee golboo tokko gubbarratti duuduuban sanu itti haasasta akka mana biyya keenya lassananitti irra lassantee irraa kaastee nyaatta si beeka. Kanaafiyyuu sabboontu dhaabbadhu jireenya namaa keessa. Ammallee waan qabdullee miidiyaa irratti fiddee nutti himini nuni naafsisinii hinaaffannu fixee jira.
haati eebboollee sirraa booyaa jirti. Haadha eebboo faa miskiina maal gootayi? Mee miskiina nagayaan nama guddaadha. Haadha siinqee garee guddina Oromooti haati eebboo jechuudha. Ani faayoon agarri gaafsanii. Haati eebboo haadha siinqee garee guddina Oromooti. Kanaafuu haadha eebboo irraa gadi bu'i. Garee san keessatti dhufanii abbaa eebboo wajjin nu wajjin taphatanii nu wajjin kolfanii nu guddisaa turanii jechuudha. Haadha eebboo jechuun nama gastii namaa osoo hin tuffanne gastii namarratti ol ba'ee nama haasayaa ture. Haadha eebboollee itti waliin lolini dhaabbadhuuf. Laali siinja sabboontu silaa waan namni siinjoon dhagee chaanala kiyya jala dhuftee kan bantee natti kolfitee na jalaa baata jechuudha. Maal jechuun qaanfattu? Hai tampaladii isin barsiisee maarree isin barsiisee maarree isinii godhee waan nuti sii goone maal goota miidiyaa irratti fiddee bittee nutti himta. Akka deebinee gaabbinee dhufnee sirraa fuunu barbaaddamoo laastooppii naa bitanii daaba kan haadha cabsaattu naa bitee daaba kana ofiif hin bitadhee. Hai fistaanaati baadiyyaa irraa dalagaa gara deemaan jirtu uffata kana arabaa fuutee kaayyataa jirta moo fistaana deengadda utaaltuunsa. Mee gisee utaaltullee suutummoo taale ruuza sanillee suutuma nyaadhu jireenya Itoophiyaa qaala'ee jira. Birri nati baankii irratti guure jettu akkatti nyaattu kanaani birri nati baankitti walitti qabadhee waan akkanaa godhadhee jettee amma asirratti himtu kuni gaafa Itoophiyaatti galtee yookaan daaba kana yaaftee gurguruu mala yoo namni siin saamin jechuudha. Jireenya Itoophiyaa hammaate haadha eebboo amma dura waan jette nagarree silkii kana hoggaan manaa gabboo mana keessan boolla qoteen awwaalaa jette. Yoo akkasitti awwaaltee baate malee daaba Itoophiyaa keessatti kaayyatuun hin jirtu nuti daaba hin barbaannu. Daaba hin bitina. Daaba Itoophiyaa keessatti akka itti kaayyatan hin jiru. Namni dawaan nama tuqee namarraa yaafataa jira. Silkii namni asirraa gadi nama meeqatu silki maawuyyuu hattuun harkaa fudhataa oolti jecha. Kanaaf biyya bifti xiyya nuti sitti hin hinaafnu qabeenya kan keetiif sitti hin hinaafnu garuu uummata irratti arraban dhedheeratiin amma dhayxee ilmaan faayootiin diqaalaadha. Tajiraatii miti abbaa birarraa guyyaa dhaltee jetteen ammas deebitee maal haasaa jirta. Lammaffaa kuulii kuulatuun beektu kuulii sirritti kuuladhu. Kuulii san sirritti kuuladhu. Maalati miidiyaa irratti argitu nama akka itti kuulatu? Hawwii Oromiyaa ollaayin faan argitu akka itti kuulatan tolfatanii zitti janii xis janii kuulatan. Kuulii ka kuulatuun beekne maal gootaa kuulattee miidiyaa irratti. Mee kuulii makana sirritti kuuladhu ani waan biraa seenan jiru yookaan akkattuu hin bareeddaa hin kuulatin. Ammallee ol kaatee utaaliin mana keessa maaliif jettee yoo jettee furdina kan kee kana laalee namni qaqallaan akka keenyaa kun hin hinaafa. Nun hinaafsisin dhugaa siin jaan ani dhuguma siin jaan nun hinaafsisin dhaabbadhu nurraa dhaabbadhu. Chaanala kanarratti dhuftee nurratti hin zafaniin nurraa dhaabbadhu gara viidiyoo kee daawwannuu hin dhabne jirra. Duraan yaada babbareedaa fidda amma yaadni kan kee yaada karbaana karbuuxa qofa nutti fidaa jirta. Meeshaa uummata arabarallee haasofta. Maal jechuu tulloota meeshaan irratti qabbanaa'e maatii irratti hin qabbanaa'in dullatti cinaan dullacha kajeelte moo ajiib ganaa bar dubbiin gana.